Darkan qabsoo uummata Oromoo amma ragee abdachiisaadha jedhan hundeessaan dhaabbata Dimokiraatawaa uummata Oromoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaam. Obbo Abbaa Duulaan sadarkaa qabsoo dhaabbanni Dimokiraatawaa uummata Oromoo irra ga'ee fi haala yeroo irratti OBN'if ibsa kennaniiru. Bal'inni oduu kanaa kattaan dhiyaata. Konferensii dhaabbattummaa torbaffaa dhaabbata Dimokiraatawaa uummata Oromoo gaggeeffamee fi haala yeroo irratti OBN'if ibsa kan kennan hundeessaan dhaabbata Dimokiraatawaa uummata Oromoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaam sadarkaan qabsoo uummata Oromoo amma irra ga'e kan kaleessaa waliin wal bira qabamee wayita madaalamu abdachiisaadha jedhaniin. Gaafiin kalee har'an jiru. Fedhiin kalee har'an jiru. Fedhiinis gaafiinis yeroo hunda haaromaati gara fuulduraatti deemaa jira. Kanaaf akka waliigalaatti fudhannee olaan qabsoon kun qormaata adda addaa keessa darbee injifannoodhaa gara injifannootti deematii jira. Gaaffileen uummanni fi hirmaattonni konferensichaa kaasan gaaffilee ciccimoo fi fedhii faayidaa uummata Oromoo kabachiisuu irratti fuulleeffatedha kan jiran obbo Abbaa Duulaan bilchinni dhaabichaas yeroodhaa gara yerootti guddataa dhufeeras jedhaniin konferensichi ce'umsa naannoo fi biyyaaf shoora olaanaa akka qabus obbo Abbaa Duulaan hubachiisaniiru. Waltajjiin ammaa waltajjii addaati. Gaaffiin gaafatamus gaaffii olaanaadha. Deebiin barbaadamus deebii olaanaa fi gara fuulduraatti ummata keenya biyya keenya gara fuulduraatti kan ceesisu. Konferensiin kunis kan irratti mari'achaatii jiru marii kanaan duraatiinti. Marii ajandaa guguddaa naannoo keenyaaf biyya keenya guutummaatti fuulduratti ceesisuu fi injifannoo olaanaadhaaf kan qopheessu. Kallattii gara fuulduraa dhaabichi ittiin adeemu malu irrattis obbo Abbaa Duulaan gorsa kennaniiru. Dhimmi tokkummaa garuu dursa argachuu akka qabu hubachiisaniin. Baddaadhaan madakkaatitti akka nama tokkotti socho'uu qaba. Dhaaba jechuunis wanna irratti amanu sanitti akka nama tokkootti mileenni afran kun akka nama tokkootti deemuu qaba. Rakkoo qabaate of keessatti mari'achuu qaba. Hiikuu qaba. Walitti dubbachuu qaba. Wal qorachuu qaba. Sani achitti immoo wanna irratti walii galee isaan irratti akka nama tokkootti socho'uu qaba. Uummannis akkasuma wanna irratti walii galuu isaan irratti hamma dhumaatti walii galuu. Dhaabbanni Dimokiraatawaa uummata Oromoo hojii tokkummaa fi ijaarsa sirna federaalizimii biyya kanaatiif geessaa caalmaatti ni taphata jedhaniin. Calqaba irraa kaasee tokkummaan Dimokiraatawaa biyya kana keessatti akka barbaachisu taphanee qabsa. Qabsaa'onni dhaabbata Dimokiraatawaa uummata Oromoo kanaaf wareegaman. Qabsaa'ota duwwaa hedduun ta'an Oromoonni kanaaf wareegaman. Tokkummaan kun garuu walqixxummaa fi wal danda'u irratti hundaa'uu qaba. Uummanni Oromootis ta'ee dhaabbanni Dimokiraatawaa uummata Oromoo kan biraa caalanii guyyaatti kaasee hin qabu. Kan biraatis gadis ta'uu qaba. Qixxee fayyadamuu, qixxee jiraachuu, qixxee murteessuu, qixxee hojjechuu. Biyya kana karaa kana duwwaadhaan tan jiraachisuu hin danda'amu. Barattoota Oromoo sadarkaa hundarra jiraniifis obbo Abbaa Duulaan dhaamsa dhaamaniiru. Barnoota dhaabuun akka tooftaa qabsootti fudhatama Oromoo keessa. Barnoota dhaabuun tooftaa qabsoo miti. Namni hin baranne uummata Oromootiif fala fiduu hin danda'u. Kanaaf uummataaf fala fiduun barbaadame guyyaa tokkoof daqiiqaa 5 barattoonni barnoota dhaabuun qaban. Wanni garaa nama hammeessu jiraachuu danda'a. Ani dhaloota jiru kanaaf ergaan dabarsu uummanni Oromoo faayidaan isaa eeggamee gara fuulduraatti akka deemuu barbaada. Oromoonni dhaloonni dhufu kun barachuu qabu.